Ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaa badhaate uumuun mul'ata ijoo mootummaa ida'amuu ta'uu guyyaa jalqabaa muudamaa isaaniirraa kaasanii irra deddeebiin dubbataa turaniiru. Qabatamanis hojiilee misoomaa gurguddoo raawwachuun firaafis diinaafis dandeettii mootummaa isaanii mirkaneessaniiru. Diinotni badhaadhina Itoophiyaa arguu hin feenes akeeka mootummaa ida'amuu dursanii hubatanii hanga irraatti wixxirfannaa diigumsaa itti fufaniiru. Mootummaan ida'amuus milkaa'inni mataan isaa diina akka uumuu dursee waan hubateef diinonni milkaa'inota galmaa jiranii akka hin gufachiifne qaamolee nageenya haaromsuu fi cimsuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa tureera. እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም። አኔ ብየ ከሙ ወሊቲ ቡኢንሰ ሂን በርባዱ ከራ ነጋ በዳድን ኢትዮጵያ ቲምርከናው ቆፈን በርባድ ገሩ አከ ሁበተሙ ከኒን በርባዱ ከበጃ ፊ ፋይዳ ኢትዮጵያት ኒዱፈ መታናን ሞርመኮቱ ቀለማ መለይሱን ሂንተው ይቀላል እንጂ አይደረግም እሱ raayyaa ittisa biyyaa fi dhaabbilee nageenyaa hidhannoowwan teekinooloojii ammayyaan jabeessuun danda'ameera. Kanaanis dhaabbileen nageenyaa kunneen qaaxxee misoomaa fi birmadummaa biyyaa irratti aggaamuu kamiyyuu sadarkaa dursanii qolachuu dandeessuu irra gahuun badhaadhina biyyaaf gaachana abdatamoo ta'aniiru. ኢትዮጵያ እያደገች ያለች ሀገር ናት። የአፍሪካ ትንሣኤ ኢትዮጵያን biyya guddachaa jirtuudha. Afrikaaf irra deebiin fakkeenya ni taati. Biyya akkasii walii walta'anii hojjechuu qofatu baasa. Ta'uu baannaan daandiin faallaa badii hordofsiisa waan ta'eef warreen dabartanii dogongortan kan dhaabbattanii haftan bara wajjin tarkaanfachuu dadhabdan teknooloojiiwwan akka suusartii GCT'nii fa'a gaafa dhageessan kun ammoo maalinni jechaa jirtan kan miigtuweenii qofa harkaa qabdan irra deebitanii yaaduu kan qabdan Itoophiyaan bakka kaleessaa hin jirtu. ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለችም። ጦሙራሞን ኢጃርሳ ሄደ ጉድቻ ሮምሳ ኢትዮጵያ ፊ ፕሮጀክቶን ጉርጉዶን ኤገለመን ዲኖተ ቢየቲፍ በቦታ አኔሩ ኢትዮጵያን ቴክኖሎጂ አመያ ሂዳቴን ሚልኪወን ሚሶማ ከነኔፍ ላፈራኒስ ቴ ቀሌንሰራኒስ ኤጉምሰ ጭማ ታሳ ጅርቲ ሀረ ኢትዮጵያን ሪፎርሚ ደሜ ነገኛ ታሲፍቴን ዳብሌ ፊ ራያ ኢትሰቢያ ጭማ ቴክኖሎጂ አመያ ሂዳቴ ሆረቴርቲ ታጅሎ ዴፈኖ ነገኛ ቢያለሳ ቡልቺንሶ ዴፈኖ ነገኛ ኢንስቲትዩቲን አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ፊ ፖሊሲን ፌደራላ ቅንዶሚናን ነገኙማ ሳይበሪ ፊ ኦዴፈኖ ሚርከኔሳ birmadummaa ishee ga'umsa olaanaan eegaa jiru. Kanaanis Itoophiyaan ofirra dabartee nageenya naannoo gaanfa Afrikaa ga'umsa olaanaan kan eegdu ta'uu ishee mirkaneessiteerti. At a time of great uncertainty. Ammarratti naannofti keenya tasgabbii hin qabu. Gareeleen shororkeessitoota akka Al-Shabaabii fi ISIS qaama bishaanii da'oo godhatanii nageenya naannawichaa gooluuf hojjechaa jiru. Sodaa waloo kana dhabamsiisuu fi waaraan furuuf wajjin hojjechuun dirqama. Itoophiyaan teknooloojiiwwan baroota dhufan bu'uura godhatan mataa isheen ijaaraa jirti. Investimentiiwwan damee aviyeeshiniin taasisaa jirtus bittaa xayyaarotaa kan darbeedha. ጀግናው አርበኛና የአገር ፍቅር ሴት ባለቤት የሆነው የመከላከያ ሰራዊት Raayyaan ittisa biyyaa abbaan duudhaa jaalala biyyaa ergama birmadummaa biyya tiksuu fudhatee diina osoo qolachuudhaa baate raayyichi raayyaa gooticha Itoophiyaa osoo ta'uu baate baadaa fi baandaan shirri isaan shiran silaayyoona birmadummaa Itoophiyaatti sodaa uumee ture. Hojiileen milkaa'uun gama nageenyaa fi misoomaan mootummaa ida'amuun hojjetamaa jiran kunneen badhaadhinni Itoophiyaa dhiyoo ta'uu akeekaniiru.